Yooyaa harka fuunee akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni koo Horror Inspire warri taatan hundi keessan akkam jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inii fi jaalalli fi tokkummaan isiniif haa baay'atu. Tole guyyaa har'aa akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota jireenya keenya keessatti faayidaa guddaa nuuf qaban isiniif qabadhee tan dhufaa jechuudha. Tole barnoonni keenya guyyaa har'aa maalidha kan jedhuu fi wal faana turree kan hubannu ta'a jechuudha. Jireenya keenya keessatti wantoota akkamiitu nu qunnama? Jireenya keenya keessatti immoo wantoota nu qunnaman akkamiin dabarraa kan jedhudha. Tole mata dureen barnoota keenya har'aa sodaa jedha. Mata dureen keenya maalidha? Sodaa jedha. Jireenya keenya keessatti sodaan waan meeqa nu dhabsiisa? Waan meeqa nu argachiisa? Waan meeqarraa immoo nu baraara? Waan meeqarraa immoo nuuf buusa sodaan? Kana wal faana ilaallaa jechuudha. Tole seenaa tokko isiniif haasa'uun barbaada. Tole bara durii magaalaa tokko keessa uummanni jiraatu ture. Magaalaa kana keessa uummanni jiraatu kun jireenya ajaa'ibaa, jireenya baay'ee bareedaa ta'ee fi jireenya qananii jiraachaa ture. Yeroo kana akka tasaa ta'e guyyaa tokko osoo isaan hin eegin, osoo isaan itti yaadin sagaleen hamaa tokko dhaga'ani. Sagaleen kun biyya sana karkarse, baay'ee cimaadha. Waan cimaatu itti dhufe. Biyyi kun baay'ee rifate, baay'ee sodaate, waan godhu wallaale. Yeroo kana gara itti babbataman kunoo isuma hamma argaa jirru kan biyya dhiisanii buqqa'anii jechuudha. Biyya san dhiisanii biyya hollaa isaaniitti godaanan. Garuu sagaleen sun dhaabbachuu hin dandeenye tasuma. Sagaleen guddaa sun, sagalee baay'ee nama sodaachisu kun dhaabachuu hin dandeenye. Yeroo kana namni maatii isaarraa, qabeenya isaarraa, jireenya isaarraa wanta hojjetee bulurraa maal ta'e hin godaane jechuudha. Yeroo kana bara sana keessa dargaggeeyyii cimaa jedhan, qeerroyyii cimaa jedhaman baay'ee jaboodha. Isaan onnee abiddaa qabu jedhee kan itti amanan dargaggeessa 10tu filatame. Maal gochuuf? Wanta itti dhufe sana dhaqanii baruuf, wanta itti isaanitti dhufe kana, wanta rakkina isaanitti dhufe kana, waan rakkina biyya isaaniirraa, maatii isaaniirraa, firoottan isaaniirraa isaan buqqaase kana arguuf itti bobba'anii jechuudha. Nama 10 ta'anii. Yeroo kana 10 ta'anii eeboo isaanii fudhatanii, gaachana isaanii diratanii, wanta hundumaan qophaa'anii gaafa itti adeeman, yeroo itti qadeeman sagaleen sun, sagaleen baay'ee nama sodaachisuun, sagaleen baay'ee lafaaf samii walitti urguufu sun itti dhiyaate. Yeroo kana dargaggeessi inni tokko keessaa waa bakka ani kanaa ol itti adeemuu hin danda'u waan ta'eef duuban deebi'arraa jedhe. Maaliif uummata kee maatii gattee naan hin barbaadu, lubbuu konnaa caala jedhee duuba baqate. Yeroo kana dargaggeessa 9 tofe. Salgan kun itti adeeman ammallee dhaabachiisuu hin dandeenye. Salgan isaanii keessaa ammallee sagaleen ajaa'ibaa gaafa guddaan itti qadeeman sagaleen guddaa sun nama sodaachisuun itti dhufaa deeme. Yeroo kana inni tokkollee nagaa baqa hin barbaadu jedhee maal godhe? Biraa duuba deebi'e. Yeroo kana nama meeqatu hafe jechuudha? Nama 8tu hafe. Yeroo kana ittuma adeemanii sagaleen sun garuu dhaabbachuu hin dandeenye. Baay'ee wanta keessa ofii rifaa baqa maal jedhee isiniif himu? Baay'ee sagalee baay'ee nama sodaachisaa ture. Yeroo kana ammallee akkuma itti adeemanii namni 2 lakki nuti lubbuu keenya barbaanna waan ta'eef of oolchanna nunis akkuma maatii keenyaa baqannee baana waa tokko gochuullee hin dandeenyu dadhabne jedhanii duuba baqatan. Yeroo kana nama meeqatu hafe? Nama 6tu hafe. Yeroo kana 6 isaanii onnee cimaatiin baqa nu wal biraan baanu, yoo duun illee wal faana duuna, yoo wanta garuu wanta kana dhannee barraa jedhanii gaafa isaatti adeemanii yeroo kana sagaleen kun baay'ee matti dabalaa dhufe. Yeroo kana ammallee nam 3 wal mari'atan keessaa kottaa maaf dhannee duuna hin deebinaa jedhe 3. Namti 3 jechuudha. 3 immoo hin deebinu, maalaaf deebina nuti? Dhannee duuna malee nuti dhiira mitii jedhan. Yeroo kana 3 dhaqaa du'aa gaasin nuti du'uu hin barbaannu hin deebinaa jedhanii deeban. Nama meeqatu hafe? Nama 3. Yeroo kana itti adeemaa dhaqan ammallee itti deemanii garuu sagalee sana tasuma duuba deebisuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettan sagalee hamaa, sagalee nama sodaachisudha. Kana waan godhanii duuba deebisan yoggaa dhabanitti ammallee 3 ta'anii sodaa tokko malee jabaatanii murannoodhaan itti utoo adeemanii ammallee tasuma dheessuu hin dandeenye baqa. Baay'ee cime wanti sun, baay'ee baqa amma lafaaf mana walitti kirkirsuutti ga'e. Yeroo kana keessaa inni tokko nan deeba baqa nan dadhabee hin dandeenye, keessi koo sodaateera, keessi koo dhiphateera waan ta'eef nan deebaa jedhe. Maaliif maal jennee waadaa walii galle? Waadaan keenya waadaadha baqa ani hin dandeenye nagaa jedhe.
Yeroo kana inni tokkollee ani gaa obboleessa koo biraa nafu qofaa kee deemtootee qofaa kee deemi. Ani obboleessi koo wanta inni sodaatettis duukaan deemu jedhee maal godhe biraa deebi'e. Yeroo kana gaa qofaasaa itti hafe dargaggeessa tokko qofaatu. Yeroo kana baay'ee sodaatee baay'ee dhiphate namni sagal biraa deebi'e gaa sodaatee sagalee sana danda'ee achiin ga'uunsaayyuu ani baay'een ajaa'ibsifadhe. Yeroo kana baay'ee sagalee namaa kun dhiisuu hin dandeenye. Ani duduuba deebi'ee hin galu. Imaanaan warra korraa maatii korraa fudhadhee gale waan tan qabuuf akkamiin inni duuba deebi'a? Ani akkamiin inni duuba jedha jedhe. Yeroo kana erga kana ta'e qofaa kee deemii jedhame. Ani yaa irbuun nyaadhu. Ani utuu maatiin koo buqqa'u, utuu firoottan koo buqqa'u, utuu qabeenyaa koraa buqqa'u akkasiin baqachuu korra dhaqeen du'aa jedhe murannootiin itti adeeme qofaasaa. Yeroo kana akka itti adeemeen sagaleen sun itti cimaa dhufe. Akka itti adeemeen sagaleen sun itti cimaa dhufe. Garuu kanarraa duuban deebine. Gaafa dhaqee bira ga'u bineensa argetti baay'ee bineensa amma kanaa ga'a jedhee iyyaanne waan argeef baay'ee rifate. Dubbachuu ammaa dadhabuuti. Ammaa dafqa mataasaa illee isaarra gar dhangalaatutti nee dhaabatee ilaale. Yeroo kana baay'ee dinqisiifate. Maaliin argee? Kanaa maatii koo buqqisee jedhe. Yeroo kana waan hamma wayii ga'u osoo hin taane wanta hin arge wanta amma quba harkaa geessu bineentii wanta amma quba harkaa geessutu iyya. Heewudhatii jedhee gaafate. Itti qe'ee boosaa fudhate heewwati gaafa inni jedhu ani sodaadha jette. Sodaa maali? Anumti maqaan koo sodaadhas namas nan sodaachisaa jette. Sumaariyaan biyya koo buqqisee, Sumaariyaan maatii koo buqqisee, Sidhaariyaan biyya koo buqqisee jedhe. Eenanumaa jedhe. Yeroo kana namtichi sun lukasaa fuudhee wantittiirra hin rajjete hin macaleessee jechuudha. Hin balleesse. Sagaleen sun badeennaan uummanni baqqaa mucaasicha deemiti nyaatame wayinii jedhee yaadde. Yeroo kana wantitti ajjeesee hin balleessee jechuudha. Yeroo kana uummanni illee biyya isaa irratti deebi'ee gara biyyaatti deebi'ee badhaasa addatee dargaggeessa kana badhaasee jechuudha. Dargaggeessa hin sodaanne, dargaggeessa duduuba hin jenne, dargaggeessa maatii isaaf dhaabatu jedhame dhaabatee badhaasa fudhate. Tole egaa gara jireenya keenyaatti yoo gaa'eeknu meeqan keenyatu hoyitaa dhageenya. Meeqan keenyatu hin dandeessu wayyoo achi akkasitti jira, achi abaluu jira, achi akkasidha an jedhamu dhageenyi meeqan keenyatu sodaate, meeqan keenyatu duduuba baqate. Meeqan keenyatu waan milkaa'inatti nu geessu, waan jijjiiramatti nu geessu irraatti duduuba baqate. Maaf sodaatta? Waa tokko ammaa tiiqxee hin barreetti. Waa tokko baruu hin dandeessu, hubachuu hin dandeessu sanarraa. Kanaaf waa tokko ammaa itti hiiqxee bartuutti, ammaa itti hiiqxee distaansiisiif wanticha gidduu jiru yoo itti hiiqxe hin barta. Ammarraa fagaattetti garuu si dhiisee deema. Osoo inni illee akka warra isaanii baqatee sodaatee deebi'eera ta'eeti biyyarraas godaanee hafa, maatii isaarraas qabeenya isaarraas godaanee hafa. Garuu du'ee nan du'a, garuu walii isaan bara jedhee deemuu isaatiin wanta xiqqoodha. Sodaa jechuun oduudha. Sodaa jechuun wanta hin jirre jireenya kee keessatti waan meeqa sodaattee naan sirra gahee agarteetti, waan meeqa sodaattee si bukkee gaheera, waan meeqa sodaattee sirra gaheera. Yeroo baay'ee waan hin jirre ofitti uumnee wanta hin jirre sammuu keenyatti finne of dhiphisa. Kun maaliif? Kan jedhu of gaafachuu qabna. Sodaan fayyuma ofumaa mataa isaatii sodaadha. Sodaa keenya akkamiin ajjeesuu qabna? Sodaa keenya akkamiin of keessaa balleessuu qabna? Sodaa keenya haala kamiin of keessaa daameejii gochuu qabna kan jedhu seeraan hubachuu qabna. Kanaafuu hundi keenya sodaa dhiisnee wanta nu qodamu maatiitiin haa ta'u, hiriyyummaatiin haa ta'u, hiriyyaa jaalalaatiin haa ta'u, obboleeyyaniin haa ta'u, wanta nutti dhufu hundasaa adaraan godhiin akkasiin godhin gaafa jedhan maaliif jennee hubachuu qabna. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Na faana turuu keessanitti guddaa galatooma. Barnoota biraan ammoo wal faanatti deemnuuti.